famtu isin kun garaagarummaa jidduu kennaa fi jidduu kiristiyaanotaa jiru keessa inni ijoon tokko isa kana Nabi Muhammad ergama addunyaa hundaati islaamummaan amantaa addunyaa tana hundaati garuu kiristiyaanummaan amantaa saba tokko qofa ilaallattuudha ma ergaa wannoo keessa yoo deemtu bar Matsaaf Quddusii Baayibilii kana yoo dubbisu kunoo Baayibilii kana yoo dubbisu as keessatti ergaa warra Ximooxiyoos ergaa warra Ebaluu jedha ergaa Itoophiyaa kan jiru keessa hin jiru maal ta'e uummanni irraan bariin jiru ergaa Oromoota kan jedhu hin jiru hundinuu Israa'eloota ilaallata. Yaadachiistan dhugaa rabbii. Phaawulos hojiisaa nyaatu wallaahi. So Phaawulosuu wanti Itoophiyaanota dagateef ergaan isaan in ilaallatu. Nummoo Quraana kana keessatti immoo Rabbiin Islaamummaan isin hunda ilaallataa nuun jedhe. Nu hunda keenya ilaallata. Addunyaa sana hunda ilaallata. Sabaan, biyyaan, bifaan, saalaan in qoodaman jechuu Islaamummaa keessatti. Kanaaf kun arrabsoo miti nuuf faaruudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam araba keessa haa dhalatan malee araba qofaafi miti. Yeroo isaan jiran sanitti namoota araban ta'in hedduu isaa Itoophiyaa irraa Bilaal itti amanee ture. Laal inni nabiyyi arabaati anan ilaallatu hin jenne inni ergaa hubatee jira. Kaayyoo konseptii islaamummaa waan hubatee jiruuf argitee Habashaa irraa dhaqee achitti islaamummaa fudhate. Salmaan al-Faarisii inni illee warra Faarisii achitti islaamummaa fudhate. Kun arabaa akka Hamzaa fa'aatu jira. Sabaaf sablammii hedduutu Rasuula Rabbii biratti wal bira gahee jechuu sabaaf sablammii hedduudha. Kun immoo yeroo sanitti iyyuu maalummaan islaamummaa addunyaa ta'uun isii achitti yeroo sanittuu calanqisiifamee ture, mul'atee ture jechuudha. Kanaaf kun tasumayyuu arrabsoon ta'u faaruudha. Waan isin ajaa'ibu ammas kanuma irratti wanti dabalu beeytu yeroo baay'ee fakkeenyaaf Quraanni kun kitaabni kun kitaaba lugaa tokko qofaan jiru afaan arabiitiin jira maal haasofni akkanaallee ni jira. Waan isin ajaa'ibu waan kanarratti waan tokko waan inni an dubbisee qorannaa taasise tokkotu jira. Lugaa afaan arabii kana yoo ilaalle wanta afaan biraan qabne hedduu isaa qaba waan isin ajaa'ibu. Quraana malee wanti biraa sanin qabu afaan kana abdii maaliif yoo jette afaanota hedduutu jira garuu wanta rabbiin Quraana kana afaan arabii filatee ittiin buusee farra Baayibiliin kun Matsaaf Quddusii kan isaan jedhan kun Matsaaf Quddusii tasumaan ta'uu hin danda'u hiika isaati malee kun afaan Amaariffaami hiika isaati malee Matsaaf Quddusii jechuun hin dandeenyu har'a jiru kanaan isa Ingiliffaatiin illee ni hiikami. Na eega yeroo tokko na eega. Shalom. Shalom. Abeet. Nagaan siif haa ta'u. Amiin isiniifis haa ta'u. Nagaadhaa? Nagumaa. Amantiin kee Islaama moo miti? Islaama miti ani peenteedha. Galatoomi. Mee macaafni qulqulluu kuni macaafa qulqulluu ta'uu hin danda'u jedhani ustaasii. Ati moo macaafa qulqulluu ta'uu danda'a jettaa? Ani moo? Namni akkumatti fakkaatetti. Lakki namni si jenne eeyyee yookiin lakkini naa deebisi. Jechuun namni waanumatti fakkaatedha. Ka fakkeenyaa nama dhagaan waa'ee namaa sin gaafanne Shalom waa'ee namaa sin gaafanne. Macaafni qulqulluu kuni macaafa qulqulluu ta'uu hin danda'u hiika isaati malee jedhu ati moo macaafa qulqulluu ta'uu danda'a jettaa eeyyee yookiin lakki? Macaafa qulqulluudha macaafni qulqulluun. Ayyee waliin haasaa ustaaza waliin. Ayyee obboleesso macaafichi kun amma hiika isaati moo hiika isaan beeytaami hiika? Macaafa qulqulluu yoo jettu afaan Amaariffaatiin barraa'ee jira yeroo sanitti fakkeenyaaf macaafni kun akkuma ati beektu qooda lama qabaa namoota 40 oliin barraa'ee yeroo sanitti namni afaan Amaariffaatiin macaafa kana barreesse ni jira. Maali keessan samiidhaa gadi bu'eema? Laakii si gaafataa jira waan si gaafadhe qofa naa deebisi kaa diqqoo tasgabbaa'ii haasa'ii kanin si gaafadhe laal gaafiin kiyyaa
namoota yeroo san jiran keessaa namoota macaafa kana caafan keessaa namni afaan Amaariffaatiin yookaan afaan Oromootiin yookaan afaan Ingiliffaatiin caafe hin jiraa? Namni moo? Caafonni warroonni kitaaba kana barreessan. Amma akka gootu ani kanneen siinfal jira moo hin jiru laala gaafii jira moo hin jiru jira moo jira no brother illa dhaggeeffadhu sittan hima Shalom jira moo gaafii kiyya gabaabaadha bara koy ani waan biraasiin hin jedhu waan biraasiin jechuun barbaada Booma tokkollee naan hin jedhin asirratti deebii naa kenni macaafa warroota macaafa kana barreessan keessaa kan afaan Amaariffaatiin yookaan afaan Ingiliffaatiin yookaan afaan Oromootiin yeroo san barreessan jiru barraa'ee jira. Siin deebisuu siin jedhame ani isa akkasii siin deebisuu siin jedhame maaliif hin deebisne maaliif hin deebisne sanboodha naan jetta maaliif hin deebisne jira moo hin jiru gabaabaa yookaan jira jedhi yookaan jiru jedhi bira kunnaa kanina siin jechuu barbaade sii galee laa naan homaa takka naa galuu ne wanteeti jechuu hedduu jira moo hin jiruudha amma kan hin barbaade dhagaan dhagaadha moo biyyoodha dhagaadhaan biyyoo hin namoo dhagaadha ennaan dhakaadhaan dhakama jennaan biyyoodhaan illee biyyoma jennaan. Mukaanoo maal jenna? Mukaan muka moo nama jennaan? Mukuma jedhama. Waaqa akkasuma deebiin koo kanuma. Naa deebise lakki deebii kiyya kallattiidhaan wanti si qafa. Anamma kallattiidhaan si deebise. Laa obboleessa akkasii. Dukkanaan jennu dukkanaaniif hin jennu. Shaalom na caqasi. Shaalom. No. Na caqasi. Gaafii waan si deebisuun qabu galatoomi garuu Yesuus Kiristoos gooftaadha karaadha jireenyas. Deebisaan kee hin jiru jechuudha. Ammatti namni si daawwataa jiru kun nama 300. Shaaloomi hordofaan amantaa kiristiyaanaa kabeenxee tokko macaafni isaa afaan inni ittiin barraa'e hin beeku jechuudha. Macaafichi kuni laal kuni kun namni hundi si caqasaa jira jechuudha. Ati deebisaa dhabdee jirtaa jechuudha walumaa galatti. Ishi namni biraa yoo jiraatu siin deebisuun siin jedhe malee dhabdeen jedhin beekus beekuu baadhus dhagaadhaan dhagaa ennaa mukaan muka enna siin jedheera. Ayyee akkasuma jedhiin ati akkasuma qabadhu garuu deebisaa dhabuu kee hawaasni si hubatee jira rakkoo qabu. Bu'iitiin irratti qabuudhaan kaatin haa ka'u yoo kennamaa deebisaa kan si gaafadhee Shalom laal na gaafatte si deebisee muka maal jennaan aan jette muyni mukuma jedhamaa siin jedhe dhakaadhaan maal jenna dhakaan dhakaa jedhamaa biyyoon maal biyyoon biyyoo jedhamaa si deebisee jiran kallattiidhaan si deebise atis kallattiidhaan naaf deebisi laal macaafni kuni namoota macaafa kana barreessan keessaa kan afaan Amaariffaatiin kan afaan Oromiffaatiin kan afaan Ingiliffaatiin barreessan ni jiru moo hin jiran? Yesuus gooftaadhaan siin jedhe ani kan biraa siin hin jenne inni jireenya inni dhugaadha inni karaadha inni abbaadha hunda keenyaaf jechuudha. Isa malee karaan jireenyaa hin jiru. Abdii dhageettee miidhee deebisaan hin jiru. No. Yesuus karaadhaan siin jedhe ani. Sinirra teessetoo nama jallifti arga. Miyuutii qabadhu. Evangelist taasise. Abdii jedhe. Eeyyee jedhe bakka. Evangelist. Jenne ani jenne. Muyuutii qabuudhaan fiigina maala nee jedhe. Yesuus. Rokkisa. Okay. Evangelist. Abeet. Akkam jirtu nagaa? Nagaa keessanii nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni baay'atu. Baga nagaan dhuftan akkam jirtu? Nagaadha. Ustaasii ifa dhugaa jedhu kun macaafni qulqulluun harkaan baadhee jiru kun macaafa qulqulluu hin jedhamu jedhani. Isinoo maal jettu? Macaafa qulqulluu hin jedhamu? Hin jedhama moo hin jedhamu jettu isin? Nuti warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanne macaafa qulqulluudha jennee amanna. Hayyee waliin dubbadhaa. Ayyee kan isin jedhu macaafichi kun kan afaan Oromiffaatiin yookaan afaan Amaariffaatiin yookaan afaan Ingiliffaatiin hiikame kun macaafa qulqulluudha moo hiika macaafa qulqulluuti? Macaafa qulqulluudha. Ayyee barreessitoota keessaa namni afaan kanaan barreesse jira afaanota amma isin jedhe kanaan barreesse ni jira? Durii qindaa'inni isaa akka kanaa miti. No kan isin gaafadhe laali
namoota afaan Amaariffaatiin ni jira. Kan nama harkaa qabu kun afaan Amaariffaatiin jira. Barreessitoota macaafaa keessaa namni afaan Amaariffaatiin barreesse jira. Maatiyoos haa ta'u, Maarqoos haa ta'u, Luqaas haa ta'u, namni afaan Amaariffaatiin barreesse jira wangeela isaa. Hin barannee nageenyas. Hin jiru moo jedhamu hin jiru? Hin barannee nageenyas. Hin beektuu jechuu. Sirraan nagaya irra kana. Jechuun hin beektuu jechuu. Hin beekutu hin taane otoo baratamaa Yoo ta'e beekte kanniinuma lamaani kaalaala. Yoo beekte yookaan jira yookaan jiru agasuma. ela dhaggeeffadhu ifa dhugaa maqaan keellee bareedaadha. Sammuun keessa akkuma kanaa bareedu. Gaafii kiyyaanaa deebisi kaa. Maal siin jechuun barbaada beekte? Naa waan